شاقر كان قد جت مالف جلبة أنجتشن أدا كنيوان تأيه إيه سر رفتنا نونكي كده بيجرا كندري رأتشلو مكان كه هفتامود إيه نيو تسيف باز أمي تاي إيه أمي تاي إيه أمي تاي إيه نيو أمي تاين أكو كل تشوكت مالفين هفتامو سينجدن يروك أبنيات وانا نلت جتشو يروك أبينيا جتشو مال جتشو قرشين تكو يرو دابو تكو تبيتوتي أتي ماتين كيرو سنة قرشي كابتورن أيه أتي رود ألت أيه أتي رجع ألت بودو كم تي وانتوني نجتي رامن غراميت أما دابون قرشي كل أنجلي مين أنو كيساني غمو ميك أتوجر لما كان هافي توك تشراولي إيه غير أولي تتفني فمني أيه أفتشوني غمو جرا ماموري إيه بلوكيتي وانو جتميف Ulmaan qotee bulaa tokko maal fakkaatame ganama hanga galgalaatti. Wanni danfifamoo achi booda shiroonni hojjetamoo achi booda. Ittaani maal hojjeta? Ooyiruu. Ati ni qottaa? Ani qotu nan haamaa. Nan haamaa? Nan haamaa. Afachuun immoo maal jechuudha? Sengaawwan akkas godheen itti uffiseen iddoo midhaan isa geesseen achiin booda. Baraayessuudha. Eeyyee. Horii ooftaa jechuudha. Eeyyee. Baay'ee namatti tola. Nuti immoo magaalaatti hirriba keenya ganama kaanaa qaama keenya ni dhaqannaa sana booda immoo kadhannaa ni goona gara waaqa keenyaatti egaa qaama keenya dhiqanneeti kan kadhanna. Nuti immoo fuula keenya dhiqannee kadhanna. Namni waan qabu sirrii jedhu osumaa sofnuu namni erga hirribaa ka'ee booda kadhannaa gochuu isaatiin dura fuula isaa bishaaniin dhiqachuu qaba. Kana beekta miti? Eeyyee musliimonni osoo hin dhiqatiin kadhannaan godhanii kiristaanonni osoo fuula isaa hin dhiqatiin kadhannaa gochuun qaban. Ciree keenya salphisneet waanuma mana keessa jiru ni nyaannaa. Sana booda garuu kallattiidhaan eessa deemna? Gara hojii. Gara hojii maaliiti? Gara TikTokitti seenna malee. TikTokii beektaati? Eeyyee. Maalidha TikTokiin? TikTok jechuun beekamaa jechuudha. Beekamaa jechuudha? Eeyyee. Egaa namni magaalaa harka isaatti qabatee akkanumatti egaa qotaadhuma oola namni magaalaa. Nuti garuu qotuudhaani kan qonnu. Nuti garuu quba kanaanidha kan nuti qonnu. Yaadaa wal reebaa turree xiyyeeffannoon keenyas nu jalaa badee wanti yaannus nu jalaa badeetiin bakka hojii seenna. Eeyyee. Baadiyyaa jiraachuu fayyamoo magaalaa jiraachuu fayyu? Baadiyyaa bishaanii fi qoraan jira. Asitti garuu bishaanii fi qoraan ni bitama. Garaagarummaa qaba. Mana keessanitti itti gaafatamummaan kee maalidha garuu? Ifatti guruu. Yeroo guddattu maal ta'uu barbaadda? Doktara nama deessisu. Doktorii nama deessisu? Deessisuu irratti maaliif hin fedha qabaachuu dandeesse? Haadholiin yeroo da'umsaatti du'uun qaban jedhee namana. Amma dandeessaa deessisuu? As jiraannaan. Afachootama ciniinsuudhaan immoo operaasyooniidhaan kanatti deessisuu barbaadu. Ciniinsuun. Baadiyyaatti amma namni hunduu ciniinsuudhaan daha? Eeyyee. Garaan isaanii baqaqee kan dahan hin jirani baadiyyaatti? Meeqaa waaqayyootiin dhiisne. Baadiyyaatti maaltu noquun nama seete yeroo ta'e baadiyyaa deebinee gara Finfinneetti dhufuudhaaf karaa irratti dubartiin tokko karaa gubbaa teesseetti karaa walakkaa konkolaataa dhaabnee yeroo ishee ilaallu dhiigni dhangala'aa jira. Yeroo isheetti dhiyaannee ilaallu mucaa ishee deessee haammattee teesseetiin jirti. Rifannee achi ishee kaasneetiin buufata fayyaa naannoo sana jirutti ishee geessine. Buufatichis fagoon turre. Sana booda bilbila walirraa fudhannee gargar baane. Ji'a booda yeroo bilbiluuf nagaa dhangalanii mucaan isaaniis immoo nagaadhaan guddachaa akka jiru nutti himan. Ati amma yeroo ogeessa fayyaa taatu rakkina kan akkamitti hiikta? Ambulaansiin isaaniif erga kaa? Doktoroonni mee akkamitti deessisu? Jalqaba irratti ciniinsuun isaanii yoo dhufe ambulaansii waamanii achiin boodan dhufti. Yoo wanta rakkisaa ta'e immoo riifarii barreessinee gara iddoo biraatti ishee geessina. Biyya biraatti deessi jechuudha. Ciniinsuu ishee yoo salphaa ta'e yoo? Salphaa taanaan numa biratti deessi. Kanaafuu akkamitti deessi ture isin doktoroonni? Isin? Humna yoo dhabde bishaanii fi nyaatatti ilaanna. Tole. Yoo mucaan dhufe immoo jedhi jennaan. Mee ABCD naaf jedhime hanga dhumaatti. Ati immoo maaluma salphaa na gaafatta? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Baay'ee gaariidha. Mee kan Amaariffaa moonaa jedhi.
Kunillee ulfaata. Ajaa'iba! Anumaan osoo na gaafattee amma hanga dhumaatti siif jechuu hin danda'u. Baay'een keenya hin dandeenyu miti jalqabaa hanga dhumaatti. Kanaafuu sirriitti of qoreetanan maalan godha yeroo itti aanutti jalqabaa hanga dhumaatti sirriitti dubbisee dhufuun qaba. Finfinnee keessatti mana barumsaa keessatti maal godhu? Miis jedhuun barsiistuudhaan. Miis jechuun barfoonidha. Garuu sin biratti maal jettuun? Teacher. Mana barumsaatti hiriyoonni kee eenyu fa'idha? Daajeen. Eqqaaqaa'u. Maqaan isaanii sirrii garuu yaaloodha. Maqaan isaanii sirrii yaaloodha. Waldee sadan isaanii baay'ee. Hiriyoota kee jaalattuudha? Sadan keessaa kan oolmaa siif oole eenyudha? Eqqaaqaa'u. Maal siif godhe? Na waliin tiktookii hojjeteera. Na waliin tiktookii hojjeteera? Kanarraan inni gammachiisa. Maaliin si gammachiisa? Na affeera. Maal? Joollaatti. Joollaatti si affeera? Kan tiktookii hojjettan maalidha viidiyoon? Inni shubbisuu ni danda'a. Ati hoo? Kanaan hin beekamaa ta'e jechuudha. Maaliin? Deessisuudhaan. Tiktookii isaa ilaalluuf hime? Kunoo. Kutaa meeqa baratta? Kutaa 3. Kutaa 3? Ani kutaa 3ffaadha. Inni duuba jiru kun eenyudha? Eqqaaqaa'u. Eqqaaqaa'u sadha? Mana keessanitti keessummaa yeroo dhufu maal faatu ta'ama? Bunni ni danfisamaa fi Tole. shiroonis ni hojjetamaa fi egaa nuti gara alaatti ni baana. Tole. Erga nyaatanii xumuran booda ni dhufna. Maaliif? Keessummaa ni kabajna kaa. Keessummaa yeroo dhufu akkam gootu? Miila isaanii dhiqxuufi? Ni bula yoo ta'e ni dhiqama kaa'u. Ani inni maaltu na galche miila namaan jettuuti? Dheessi malee keessummaan bar kabajaa qaba. Ati amma fachuu luka isaa dhiquudhaan faayidaa maalii argatta? Keessummaa kabajuun waaqayyoof ajajamu waan ta'eef. Waaqayyoofi? Eenyudha waaqayyo? Yesus Kiristoosidha. Yesus Kiristoos keessummaa kabajaa jedhamu? Mee gaafii tokkoon si gaafadha. Ajajawwan 10 natti himi. Ajajawwan 10. Kurnan saayyuumu? Tokkoffaan hin hatiin jedha. Tole jedhi. Hin ajjeesiin, hin ejjiin, sobaan dhugaan bahiin, hiriyaa kee akka mataa keetti jaaladhu, haadhaa fi abbaa kee kabaji, anaan ala waaqa biraan waaqessiin. Maqaa waaqayyoo keetti hirmaan hubaami. Kanuma. Lammaffaa. Qabeenya hiriyaa kee hin hawwiin jedha? Haadha warraa isaan hawwiin. Haadha warraa hiriyaa kee hin hawwiin? Hin ajjeesiin. Aayiskiriimii arraabdee beektamoo? Qoshii ishee mana keessu kana. Isa dhabdhamee beeku. Nyaanni baay'ee jaalattu maalidha? Paastaadha kaa? Piizzaa'u? Lakkaani piizzaan beeku. Paastaan beekta miti moo lamaan isaanii iyyuu kan xaaliyaaniiti? Kan dhugamudha. Qixxaa ta'eet irra isaa timaatimii fi foon waan akkasii kaa'aniitiin piizzaa jedhu. Akkasii malee. Tole amma shamarra tokko fuudhuudhaaf jaarsoliin maaliif hin ergamu? Booda yoo warreeban eenyutu yoo warreeban eenyutu araarsaa? Sirrii jette dhugaa. Jaarsadha miti. Baadiyyaa wanti caalu hoolaan jira miti hoolaan? Eeyyee jira. Maal nyaatu achitti? Wanti ta'ee jira akkatti soddoosanitti kennani. Faagulloo waan akkasiidha? Dhisi malee luggus jedhama. Afatti luggusiin immoo maalidha? Maalidha inni? Jalqaba irratti daakuunsaa afuufame achiin booda mi'a tokko keessatti walitti naqama. Ashaboon hin daakamnetti dabala. Maaltu godhama? Kan hin daakamne. Ashaboon daakamne. Akkatti sirriitti sochoosanitti kennu. Achiin sirriitti nyaatu isaan immoo. Tole amma gaa isin achitti horii baay'ee qabdu miti? Eeyyee. Sa'ee biyya keessaa ni jira, kan faranjiillee ni jira. Garaagarummaan isaa maalidha? maalidha? Kan biyya alaa aannan isaa mi'aawu. Kan biyya keessaa garuu ni mi'aawu. Kan sa'a biyya keessaa? Itoophiyaa keessatti baay'inarra qulqullinaa jechuudha. Waan baay'ee qabaachuu dhiisuu dandeenya wanti nuti qabnu garuu baay'ee ni mi'aawa. Ajaa'iba! Baadiyyaatti yeroo ciistan afachu maalirra ciistu? Qoxiirra. Mana keessa madabiin hin jiru? Madabiin jira garuu qoxiirra hin ciisa koo. Firaashii ni qaba? Firaashii toon ta'in kalleerra. Gogaa qotiyoo jechuudha? Eeyyeen. Sin quququ? Lakki baay'ee namatti tola malee. Maatiin kee amantaa kee akka beektuuf maal faasiif godhu? Mana amantaa deeminaan jedhu. Ofumaaf si geessu? Eeyyeen. Yoom? Sanbata. Waaqayyo guyyaa sanbataatti mana amantaa akka deemnu nu ajajeera. Akkas nun jedheera. Mee amma qarshii ati barbaaddu hundumaa siifan kennaafi amantaa kee dhiisa sun siin jedhe. Maqaa waaqayyootiin dhiisii malee amantaan akkamitti maallaqaan jijjiirama? Dhugaadha baay'ee si galateeffannaa.